badii godhame dogoggora godhame garuu Jawaar duwwaatti maxxansitu. Jawaar duwwaa rakkeessu. Waan gaggaarii Oromoo protestii keessatti godhame waliin sheerii gootu. Dogoggora immoo Jawaaruma duwwaaratti feetu. Nuti immoo kana si yaadachiisuu barbaanne waliin gootanii haasaan keessan tokko ture. Sagalee tokkoon waraana bilisummaa Oromoo irratti bobba'aa turtan. Garuu rakkinni cimaan maaloodha? Waa'ee kanaatu hin ta'in rakkinni cimaanii uummata Oromoo isa kanaan dura seenaa keessatti ABO inni beeku. OMN'dhaan gadi ba'ee waraana kana xiqqeesse ergamtuu wayyaanee gootanii abbaan ishee wayyaanee lafaa jettanii maqaatti moggaastanidha. Kan inni raanfannu gaanuti immoo haasa'aanuun jettan. Isin yaadachiisaa jirra. Uummata Oromoo har'a ka barbaachisu waraana ittisa biyyaati. Ka daangarra qottee dhiyeessoo jirtu isinirraa dhoorku. Kaattuu ciroo keessaa isinirraa qabee mana hidhaa galchu. Kana waraanni uummanni Oromoo barbaadu jechuudha. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra geessatti, sadarkaa qabsoon uummata keenyaa irra geessatti waraana ittisa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa malee waraana caakkaa galu hin barbaannuuti. Sagalee tokko walii taatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti bobba'aa turtan. Kanaafuu dhiifama gaafattanii Jawaaritti fufi. Ani shanees shantamees opiniyoos wayyaanee abbaasiitis hin sodaatu. Kana gaafa walumaan dubbattan erga isin kana jettanii kaatanii immoo Jawaar immoo biyya dhaqee kana haasa'e. Badiin yemmuu sana godhamaa ture ol turtan Jawaaritti fufi. Har'a mootummaan tun akka feenus ta'uu baattu. Xurii kaleessaas qabaatu taa'anii nu dhagaa jiran moo jiran. Jara kana loluun mirga. Qeequun mirga. Arrabsuun mirga. Jara isin dura tattaa'u kana qawween dha'uun mirga. Jara kana rasaasa dha'uun sirriidha. Waraanni bilisummaa Oromoo jara kana dha'u isiniif qabsaa'are. No. Haasaa keetii fi haasaa Jawaar maaltu addaan baasa Dooktar Ittaana? Akkamittiin addaan baasuu dandeenya? Isin yaadachiisaa jirra. Uummata Oromoo har'a ka barbaachisu waraana ittisa biyyaati. Ka daangarra qottee dhiyeessoo jirtu isinirraa dhoorku. Kaattuu ciroo keessaa isinirraa qabee mana hidhaa galchu. Kana waraanni uummanni Oromoo barbaadu jechuudha. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra geessatti, sadarkaa qabsoon uummata keenyaa irra geessatti waraana ittisa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa malee waraana caakkaa galu hin barbaannuuti. Sagalee tokko walii taatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti bobba'aa turtan. Keenya sirriitti kana qulqulleessee beekuutu irra jira. Namni qawwee baatu Jaa jiru Dooktar Ittaanaan dhiyaasaa. akka nama tokkotti anaan maaltu baasaa jettee yoo na gaafatte rakkinni Oromootti dhufe rakkina qawweedhaan biyyirraa fudhatamedha waan ta'eef karaa sanaan yoo deeme karaa sanaan yoo dhaqee qabsaa'e biyya isaa harkatti deebifata. Haala har'a jiru keessatti laata. Isa har'aa keessatti siin jira. Idiin isa yeroo Oromoo protestii miti. Haala har'a jiru keessatti